waan asirratti haasa'uun qabu maaliifi akka ani haasa'uu fi akka namni biraa haasa'u tokko miti. Yoo tarii nama caala namoota baay'ee caala namoota isaan caala waan an beeku jiraachuu danda'a akka hojiitti jechuudha. So kana Inspector waan miidiyaa irratti deemaa jiru kana waan dhimma sanii garuu amma kaatti nagaadha waan dursa siin thank you baadu dhimma kanaa wal qabatee garmalee bal'ateeti oduun namootuma keenya madaaluu danda'u baay'ee nama qaaneessuu deemaa ture baay'een irratti hojjetameeti garaagarummaan sun dhiphatee amma namuu yoo yaada kennus waan bilchaataa fi gama lamaanuu gama maatii lamaaniinuu gama ijoollee kana jaalatan jidduttis akka garaagarummaan hin bal'anne hojiin ati hojjettu gaariidha. Warri kunis kan hojjechuu qabuun jedha. Bakka biraa immoo jira. Amma harruma kana kaleessuma kana kan abbaa mucayyoo arrabsu jira. Kan immoo namoota kaan ishima tanas kan mucayyoo miidhamte tanas kan arrabsu jira jechuudha. Suni hanqina dandeettii hanqina beekumsarra yookaan haalli wayii mijatee fi neetworkiin jiraatee bilbilli jiraateeti kanumaan walitti wal gaaniiti haasa'uu waan danda'aniif qofa kanaa isaaniidha jechuudha. Naannee kan dhimmi seerri qabatee jira kan isaanii seerri furmaata itti kenna jechuudha. Gara qorannaa saniitiin waan addaa tokko ni uumama hirri biraa irratti argama jedhee akka nama dhuunfaatti yaadu. Sababni isaa gama hojii keenya kanaanis maatiin isiis obboleessi isiis kan mucayyoos nama hojii isa hojjetu kan sirriitti wal beenu jira jidduma sanitti jechuudha. Gara biraatiin shirri uumamee akkana harka irra qabatameeti waan addaa ni dhufa jedhee yaadu. Taatee ta'ee achitti qoratamee uummataan ibsamuuf alatti jechuudha. Kan biraa garuu namoonni saayidii qabatan gara lamaaniinuu odoo dhaabatanii namoonni beekamoo ta'an kan barreessanis jiru maqaa isaanii kana jedhee hin ta'u isaanis odoo waan sanirraa adabatanii ta'ee jira. Egaa ta'een booda waan kana immoo garaagarummaa namoota jidduutti maatii dinqisiifattoota kan gara Andu'aalamiis kan gara mucayyoodhaanis jiru garaagarummaa bal'isuudhaan alatti wanni dhufu waan hin jirreef waan haasa'an waan barreessan amma dijitaalaa waan amma asitti farsoo wayii dugdee asitti haasoftu gulanatti namni yoo immoo riikardatee boru waan biraa ta'uu danda'a jechuudha. Namni kun boruu hin ba'a yookaan seerri sitti murteessuu danda'a garuu taateen amma asitti namoota beekamoo jedhanii sabboonaa of hin jedhaniiti waan hin taane haasa'an kun akka seenaadhaafis gaarii hin ta'u kanan jedha. Inspector guddaa galatoomadha nuyi tani guyyaa sanirraa eegallee wanni hojjechaa jirru tokkoffaa miidiyaa gurguddaa irratti fuudhanii poosti gochaa jiru. Aga danda'amaa ta'e namni illee as keessa dhufeetoo haasa'u ragaa irratti hundaa'ee akka inni dubbatu waan akkasiisan gochaa turre. Maaliifii kun dhimma lubbuuti nuyi saba keenyaaf hojjanna. Saayidii gara kanas hin gorru gara kanas hin gorru wannumti akkasii sammuu keenya keessa hin jiru. Warra kana ta'e jedhaniitoo yoonii maanyaa namicha jedhu namicha uummata Oromoo jibbu san waliifaa walii galaniitoo suuraa sobaa fidanii hoggaa sadii duraa fidaniitoo isat akkas godhee jedhanii dirqamumaan Oromoo kana akka Oromoon kun wal mormitu akka Oromoon kun wal falmitu akka nagaan Oromoo keessatti hin dhufne warra hojjechaa jiranitu jira jechaadha. Keessattuu footoo Dr. Abiyyi godhatu waan tokko godhaniitu deemanii footoo Dr. Abiyyi godhatu jechaadha. Mishigiidha jechaadha laal Dr. Abiyyi meendee garanii waanuma biltsiginnaatu hin beekani beeyotana waanuma isaatu hin beekani garuu isaan jala dhokatu jechaadha fiiganii dhaqanii tokkan footoo Shimallis Abdiisaa godhatu yoo argitanii jiraattan kana waan ta'eef lubbuun intala kana intala Oromooti nuyi dhugaan ishii yaa baasu mootummaanii asii achi osoo hin qabin dhugaa ishii yaa baasu mucaanis yoo dhuguma mucaan kun akkas godhe murtii seeratu irratti murteessaa
namni dura dhaabbatu hin jiru nama maraate hoo ta'e malee yoo mucaan kun gara biraatiinis akkas godhee too wanta kana mirkanaa'e akka aadaa keenyattis maatiin tole jedhe maatiin intalaa tole jedhe akka aadaa keenyattis gumaadhaan ofirraa fitachuun ni danda'ama jechaadha. Garuu wanta seerri qabate nuyi keessa seenne too ragaa tokko malee borcuu hin qabnu bira hin jirru namni ijaan arge hin jiru hanga amma garuu namoonni tokko tokko of ajjeesuu fi ofan ajjeesa jettee jirti jedheetoo barreeffama poosti godhee jechaadha. Nuyi warra waan kana hojjetu warra mootummaa warra seeraa garuma fuulduraatiyyuu namni tokko erga akkas jedhee poosti miidiyaa irratti namni sun qoratamuu qaba. Gaafii tokko si gaafadha. Fakkeenyaaf ammaani waan ofiin tun yeroo baay'ee na aarsiti ana jechuudha. Sababa ishiin na aarsituuf ani yoo of balleesse amma waan ofiin seeraan ni gaafatamti? Seeraan hin gaafatamtu. Peereedu bakka kanuma amma namni kuni waan ta'eef akkas waan ta'eef akkas waan hin gurshineef beeloftee bulte waan hin uffisnee fi qorri dha'ee kan jedhu kun seera irratti namni 29 as keessa hin jira. Yoo xiqqaate namni 10 fi 20 hubannoo seeraatiin na caala ta'uu dandeessu as keessatti jechuudha. Dhimmi seeraa waan akkana as qabdee gootu miti. Sii galee waan irratti bu'uureeffateeti murtoo tokko murteessu waan ifatti taa'edha jechuudha. Garuu inspektar dhiifama naaf godhaatu fakkeenya fi waan ofii of ajjeesufanii jettee hoonatti barreessite wanta san poolisiin ana dhufeetoo waan sana nama miidiyaa irratti poosti godhe dhufeetoo ragaadhaa fi biraan jiru fakkeenyi kan fudhatamu maal Roobel? Namuma aarsu fakkeenya fudhachaa waan jiruuf. Amma ani qoratamuun qabu waan sani poolisii akka gargaaruu fi qorannoo san akka gargaaru bilbila sanarraa fuudhee maal akka jedheetoo ishiin natti barreessite laaluun qabu poolisiin. By the way, Roobera antin dhimma qorannootiin wal qabatee poolisii Finfinnee baay'ee amma akkuma biyyaatittuu jechuudha. Waa'ee teeknooloojii kana qorachuu irratti sadarkaan isaanii irra jira sadarkaa gaarii irra jiru jechuudha. Sigalee baay'ee jechuudha. Waan teeknooloojiin guutamuu qabu gama qorannaatiinis nu birattis amma fakkeenyaaf nuti amma shaggarii miti shaggar taatee bee dhimma waan akkanaa yoo mudatu fakkeenyaaf siin jedha amma TikTok irratti oduuwwan yakkaanii gaddisee jira. Namni wayii haadha manaa isaa ajjeesee awwaalee waggaa 6 booda jechuudha. Poolisiin Finfinnee qorannoo qabatee hamma ta'e odeeffannoo nu kennee nuti irratti hojjenneeti egaa awwaalee waggaa 6 booda qabnee arganne jechuudha. Walla keessaa baasne jechuudha haadha manaa isaa akkas godhee kana jechuudha. Qorannoo akkasii ciccimaa kanarrattuu deeggarsiisaan godhan olaanaadha jechuudha. Teeknooloojiidhaanis hamma ta'e deemanii jiru jechuudha. Waan amma bilbilaan akkana argamee maal jiru gama saniin rakkooniin uumama jedhee yaadu garuu yoo kan namoonni waan amma jarri waliin barreessine kun nama wayii miidhuudhaaf maqaa balleessuudhaaf oduun sobaa hololli waan kana qorannoo kana gufachiisuu danda'u namni gadhiise namni godhe hundi adeemsa keessatti seeraan gaafatamuusaa oolu ni gaafatamas jechuudha. Siigalee amma namoonni achis yeroo san namoota keessaanis walii ergine wayii jijjira isaan sunniinis gara qaama ilaallatutti ni ga'u jechuudha. So qorannaa san irratti bu'aa kana dhugaa kana baasuudhaaf gaheen isaanii yoo kan olaanaa ta'e yookaan waan ta'e wayii indikeet kan si gochuu danda'an yoo ta'e ni hojjetamu ni godhamu jechuudha. Miti magaalaa san keessatti kan jiru dhiisiti hanga iddoo dhalootaattuu deemteetti qorannaa keetiif si fayyada taanaan deemtee sababni ittiin hin qoranneef hin jiru. Namoota san immoo ragaa biraa hin balleessuu jette hiitees waan barbaadde haala seerri si eeyyamuun jechuudha. Qorachuun ni danda'ama ni qoratama. Ammatti akkuma gamaa gamanaa hololli garaagaraa ka'uuf adeemsa itti deemamaa jiru gareedhaan ta'eet akka guyyaadhaan kan hin ibsanneef gufuu akka hin taaneef jechuudha. So intina beellama lammaffaa irratti argaa jirra. Suuraa nama kaleessa fadha olii oofaa jiran kun illee suuraa sirrii sun taana suuraa ideet ta'ee jiru
ka yooni maanyaa faallee olii oofaa jiru warri yooni maanyaatitti illee waan san argee akka Andu'aalem irra duulan akka isarratti yookaan dharaan jechuu akka waan isarra dharaan waa murteessu qanii jalqabaa irraa murtii cimaa irra fudhatamuu qaba. Andu'aalem irra murtii cimaa fudhatamuu qaba. Isatu akkas godhee jedhaa turanii kana jechuun isaanii yoo mucattiin tun kara biraatiin illee waa taate sababa saniif yookaan isa akka inni yeroo dheeraa mana hidhaa keessa turu isa miidhuuf waan kaayeffatanii deemaa fakkaata. Isa rabbiin haa baasu. Wanni deemaa jiru garuu nama ajaa'iba akkuma Haacaaluu dhabamsiisan san isallee dhabamsiisu waan kaayeffatan ijoollee warra Oromoo fi hin jiru warra tika waliin dalaguu fi warra raayyaa miidiyaatiif warri paartii tokko akkasitti duula cimaa irra oofaa jiranii akkuma Haacaaluu isallee dhabamsiisuu barbaadanii gara biraatiin Oromoon ammoo sirri sagalee ta'aa fi hin jiranii mucaa kanaa dubbataa hin jiranii dhugaa mucattiillee rabbi haa baasu garuu kana durallee waan isarra irra deemaa turanii beennaa osoo mucattiin hin du'iniin dura torbaan yoo atta guyyaa 8 guyyaa 9 dura yaalii ajjeechaa irratti yaalaniitiin gaafsanillee rabbi baasee yaalii ajjeechaa saniin booda akka isiin mucattiin tun duute yeroo baay'ee dhiibbaa jala akka inni ture sirri beekna. Kana waan ta'eef jechuudha ijoolleen Oromoo sirri sagalee ta'aa fi mucattiillee dhugaa isii rabbi haa baasu. Isaaf ammoo akka dubbiin shira taate akka kun akkuma yeroo Haacaaluu san yeroo Haacaaluun du'e san Haacaaluun du'e Jawaartu naafa jedhaa turanii geerraraa turanii warri amma daboo irra ba'ee jedhu sirba qaranni baasa san fa'aa wal qabsiisanii warri jabaa Oromoo nama Oromoo keessaa mul'ate artistoota Oromoo jajjabduu arguu hin feen warri jabaa Oromoo ijaan arguu fi gurraanillee dhaga'uuf hin feen illee kun jara waliin irra duulaara yooni maanyaa qanii dura nama 2,000 mana banatee nama 2,000 irratti waan inni haasa'aa ture argitan na fakkaata angaruu fi kiyya argee jira. Wanta guddaa deemaa jira sagalee nu ta'aa jirruu fi duulli isarra deemaa jiru wal adda duula cimaa irra godhaaranii suuraa nama Facebook irra deemu sunu suuraa sirriitii miti suuraa ijeet ta'ee jiru kana namni martuu ni beeka. Barreeffamni ati dura fidde sun illee barreeffama amma waakkata malee barreeffama beekaan gulummaati barreeffamni ati. Yeroo jalqaba yeroo anseen wanni goote sun amma ni waakkataara wama ofii jedhe kana waakkataara waan gaafa duraa yeroo Haacaaluun jedhu so Haacaaluun hin du'iniin dura afaanii naasa'aa ture barreessaa ture illee ni waakkataara iskiriinshuuti jira ragatu jira sagalee isaattu jira kamara masaratii faallee akkasuma amma fakkeenyaaf hadha deemtanii yoo ilaaltan warri gareen masaratii deeggaruuf gareen isaanii urga kaleessaati duula ajaa'ibaa kana bifa haarawaan qindeessanii eegalanii suuraa san gaffidanii Andu'aalem irratti duulaaran kaayyoon isaanii yoo qabatamaan Andu'aalem ta'e ka beekan taate fakkeenyaaf poolisa dhaqanii qaama seeraatiin ragaa ta'anii himu malee maal sooshaal miidiyaa irra oofan kaayyoon isaanii mucaa kana miidhuu barbaadan kun beekamaadha. Mucaa kana yookaan achitti isa jedhanii dharumaan irra raksiisanii silaa seerri haqni biyya san keessa baay'ee hin jiru yoo bira dhaabate malee ajjeesanii mucaa san yookaan umrii guutuu akka itti murteessan barbaadanii yookaan rakkoo bira irraan ga'uu barbaadanii mucaa ammoo rabbumatu dhanga'e malee yeroo baay'ee ajjeechaa irra yaalaa turanii akkasii ijoolleen Oromoo sagalee ta'aa fi mucattiillee akkasii rabbi baasu mucattiillee akkasii rabbi baaseera mucattiillee sagalee ta'a mucaallee sagalee ta'a garuu wanti deemaa jiru yoo akkana ilaalan waan shirri biraa keessa jiru fakkaata. Taani rabbitu beekaa dhugaa akkasidha galatooma jarraa naa kenne ta'iif nama biraatii dabarsa. Galatoomi. Yoo waan beekan gulummaa Haacaaluu irratti ilaaluu barbaadde YouTube keessa seenatoo beekan gulummaa qofa jedha isinii fidaa jechaadha. Yookaan beekan gulummaa Haacaaluu jedha otoo sarjii godhaadha. Kallattumaan isinii fidaa jechaadha waan inni hin dubbate. Isa qofaa miti Haacaaluun ajjeefamuudhaan dura beekan gulummaa yeroo gabaabaa keessatti namni guddaan tokko gara jidduu kanatti hin kufaa kan jedhu barreessee jira jechaadha. Isa qofaa miti namoota baay'eetu ilaalcha akkasii kana barreessaa ture yeroo san mucaa yeroo gabaabaa keessatti nyaatamee jechaadha. Duulli amma gareen masara dhaabaa godhaa jiru kuni artistoota Oromoo irratti tan xiyyeeffate. Kanaaf intalli tuni waan hunda keessaa shira qabdi. Okay, eenyu abbaan dabaree sanyii.
shira ta'uu isaa barqaniis duraa san poosti goote maqaa Abiyyi Ahmad meeshiin goote Shimallis Abdiishaa meeshiin goote Adaanach Abeebee meeshiin godhaa turte beektaa gaafa jalqabaa sanisiin poosti goote Bakka waashaa jedhama sun ilaala agartee. jiranii jira gamma laalu. Kana godhu sanyiitti fuufi. Tufa dabarii hankee gadhume. Ila duraan durseeti Oromoo waan isii ka dubbataaru. Situ okay. Baay'ee thank you siin jedha duraan dursee waan ammati gooti kanaaf. Argitee asin dura mucaa amma nama arrabsu san ka Oroo siiti jedhu san mana wayiiti akkaan arrabsee ture beektaa ijoollee duula wayii banee keessatti uuma kanaa kanarratti. An maal jedheeni uduu hin beekne girgirri oofaa turte samoonii san. Uduu hin beekne murteessinaa uduu hin beekne nama tokko irratti hin duulina. Ajjeesuu danda'a dhabuu danda'a. Amma ni yakkama malee shakkama malee yakkama miti iyyuu an jennaan nama muluu na duulsanii arramaane ofillee arrabni isaan dheerata. Akkuma masi arrabse kana kun argite nama arrabsa mucaan akkanaa kun. Isa michaa dhuuntaane garee qaba garee isa waliin deemu wayii kama akka lafaa kana arrabsanii na baasan yaboo na seesisaa jedhee seenee keet yoo an seenan itti himuu barbaade afaan tokko haasaa irraa saba tokkoon afaan tokko haasa'uu barbaannu nama arrabsan Oromoo ta'ee afaan tokko dubbataa nama naannoo tokko loqonni keenyallee loqotuun tokkocha ta'ee akkamitti akka isaan arraba kan dheeratanii afaan nama biraa hin arrabsine nama arrabsan kana na ajaa'ibe guddisee. Ofuma kenna matama kenna wadhaa wal gaddiqeessaa wal kuffisaa deemaat garagalchaa wal saalfachiisaa deemaar. Namicha amma keessaa akkas awwaarraddeenis arrabsanaan baaftisanii baay'ee si galatuufatu teenkiu siin jedha. Kakkanaa dhufee waan namni haasa hunduma mooraal namaa gadhaa nama arrabsu kana daqiiqaa 5 illee kenninaafi daqiiqaa 5. Argite daqiiqa mashani wodam keessaa baasite sirma bilooki blacklist keessa gachi keessaa baase. Maaliif ko kakana kuni qabsoo Oromoo irratti illee sababa nama Oromoo mataa ol jedhe sirri dubataa tan isinam. Sirri kanam na siin jedhe. Nadduultee turte as nama hedduu arrabsee anillee mucuqisii kaa'ee biraa deeme takka screenshot isii kaa'ee isii gaadheera. Tokkomoo Pooppi kan jedhamu tokko jira intalli takkallee Mandeellaa jedhamtu nama baay'eetu jira keessaan sii kenna namoota Oromoo fakkaatanii warra diinaa waliin hojjetaa warra diinaa waliin oolaa maqaa namaa oduu waa takkallee hin beekne aqwaashashaa mucaa ani muyattiin duute garaan nyaatti waan isii hamaaru isin illee sababa kennaa Oromoodha. An mucaa yoo ajjeesarra dhaabatu keeduun taan waan tokko osoo hin beekne lafaa kaanii faradanii maqaa namaa balleessanii maqaa mucaa balleessanii akka inni uduu deebi'e lammaffallee namaaf akka inni dhaabanne mooraalii isaa dhayanii akka inni mooraalii godhatee maaltu beekamu waan amma ariifatanii waan hin taane dubbatu amaarri yookiin sabni biraa ariifattee waan biraa haa dubbattu isaan gubatan nuuf qabaniif dubbatanii isaan qaraa waa barbaadanii. Maaliif sababa barbaadan namni kennamaaf obsa dhaba akka nagarra maaru baan kana dhibaaru namni kennamaaf obsa dhaba nama lachuura dhaabatanii lachiifuu gaddanii tokkocha irra dhaabatu duntaan karaa dhugaa eenyullee sa'aatii kanan beeku waaqa malee argitee eenyullee inspektarii kanani inspektara dhugaati miti kaafadhu inspektari Henook. Inspektarii dhugaati baga nagaan nufte poolisiidha. ኢንስፔክተር እኮ ትክክለኛ ቆይ ልጠይቆ ኢንስፔክተሪidha ati obboleessa kee. Networking qabu natti Enook. Indaga. Poolisiidha. Okay, kana dura mana kana dhuftee beekta?
Turkiin qabu natti fakkaate I think. Taap guraamee warri jala jirtan. Inspector Henok dubbachuu dandeessu? hin dhaga'ama. Okay. Poolisii immoo maqaa akkanumatti baafatte mee san nu mirkaneeffa waan isin gaafannu qabna yoo poolisii taatan. Akkasuma maaliif maqaa waan hin taane akkamitti barreessina? Okay. Mee amma waan dhimma qananii kanarratti maal jetta namoonni baay'een of ajjeesuuf akka taate itti barreessite qananiin akka itti barreessiteetti poosti gochaa jiru gara keessatti nu barreessitee turtee kinoo akka of ajjeesuu barbaaddu kan jedhu namoonni sun haga amma poolisiinis namoota san qabeetu hin gaafanne akka Andu'aalam yaada Andu'aalamitu ajjeesee kana duraayyuu intumaa ture kan jedhu masarat dhaabaa faanti kana barreessaa turanii namoota baay'eedha anaan maqaa isaanii hin beeknellee yoonii maanyatillee kanuma mee dhimmi akkasii kun akka wanjalli tokko yoo hojjetame akkamitti ilaalama namoonni akkas jechuu hin danda'u argaatuma jirta waan ta'eef yates hin jiran jirtu ni turkii kiyyamoota isaati kan saata malee kan kee dhaqamaa jira inspektarri noo ni turkii irraa bakka socho'ito. Okay. Okay, inspector olan isin deebisa maybe olan isin deebisa gaafii kiyyoo dhageessanii jiraattan warri jala jirtan mee taap godhaa yoonii maanyaa jala dhattanii taap gootu miti ani giiftiidhaas hin gaafadhu taap godhaa koppii linki godhaa eenyu namni abbaan jirraan kun eenyudha dubbadhu jirraa miidiyaan tadeenyuti garuu inni illee waan dogoggora tokko jirraa miidiyaan jedhu tokko waan dogoggora barreessaa jira okay jirraan jirtu Jirra. aha okay dubbata yaa wanti ati godhaattu waan gaariidha roobole dhugaa dubbachuu fi tiimiin kun tiimii guddaa qabsoo Oromoo keessaa nuti bilisoomsine keessaa tiimiin amma maskaram moo'een intala tana qabsaaytuu Oromoo taatee namoota hayyoota nama gargaaran fa'a fakkaataa dhuftee 2022 as jaaketti baafatteetuma gajjette intalli daldaalatti poolitikaas harkaa gaccireetti dabarsite. Gaafa duraa yoo dubbii jammartu maal goote dhiyeenya gaafa gaafa duraa gaafa dindu baddaamee koo hin boqoon na sodaachisee jira. Intalli tuni gaafa dhuftu hayyoota Oromoo warroota akka Nuhoo Goobanaa namoota jajjaboo Oromoo sabboonummaa fakkeessitee baay'ee warroota akkasii wannoo jettee waa'ee isin Nuhoo Goobanaaf mana bittaa san keessatti koo yaada adda gumaachitee fi Oromoon jabduu teenna jedhee faarsaa ture. Haa ta'u malee isin hoggaa lamaaf takka booda 2022 as talli jaaketti baafattee gadi jette siyaasa amma biyya keessa jirutu akkasitti waa riskii akkasii qaba waan ta'eef irratti fakkaata murna shiftaa wajjin hojjechuu jalqabdee jechuudha warroota amma akka namoota baay'ee warroota akka caalaa bultumeeti eenyu sanniin warroota akka Fayyisaa Leellisaa tiima kanaa jechuudha intalli tuni. Tiimni kun ammoo Itoophiyaa keessatti warroota karaa cufan makiinaan jira makiinaa Fayyisaatii fi makiinaa Caalaa Bultumee yoo Finfinnee osseenu karaan hin dhaabataa jedhan jechuudha. Guutumaan guutuma ijoolleen biyya keessattu tiraafikiin guutuun karaa cuftii jiran. Amma isiilleen tiima kanatti giddi qalamuu qaba yaada jedhuuf waan akkanaa kana adeemsisaa jirti jechuudha. Intalli tun yoggaa lamaan kana jijjiiramtee bifa nuti hin beekneen Oromoo irratti hojjechuu keessatti rakkataa Oromoo afoo dhaabbachuu keessatti waan guddaa taphataa jirti jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf sirrattuu waan adda addaa shira adda addaa osoo ati miidiyaa irratti dubbattu sirrattuu mataa kee irrallee ga'eeraa jechuudha. Wanti kun biyya keessaa hanqatee
Kanaaf gurbaan kun intala yoo garafe Oromoon ijaartii inuma garafat. Siigalee waa isarraan haarawaan taane intala maadaayaatiin fuula balleessee jette akka waan inni wannoo jedhee madaayatii fuula irra qabanii kan madaa takka hin qabne waan akkasii qabatanii miidiyaa kanarraan deemanii mucama kana eessaan balleessinaadha malee Oromoon jaartii hin tumatti hin gorfatti sokkitee biyya abbaa fi haati fiddii jechuudha Oromoon nuti beeynu Oromoon amma 2025 mootummaa ammaa kana faana nu dhufte Oromoo addaa yoo taate malee obboleessa yookiin gosatu fidaa jechuudha jaarsi tumate Oromoon kanaa jechuudha Oromoo kutaa 11 keessa raa jechuudha wanti kun garuu akka waan yoo inni tumaan isaa ajjeechaaf taate akkasi dubbii jallisanii intala tana waan ufiidhaa jala deemanii marsii adda addaatti godhanii intala tana galaafatanii hin tumate yoo tumatee viidiyoon inni isii tumu ba'e itti gaafatamummaan qabu jechuudha akka Oromooti jaartii inuma tumata aadaa biyyaati biyya faranjii yookiin biyya Awurooppaa biyya adda addaa keessa hin jiran biyyatti tumanii obboleewwan teenna jaarsi tumee ari'ee nuti finnaa jechuu yookaan abbaan keenya 15 bulchee jaarsa achiitiin dubbatee galchaa jechuudha. Intalli mucaa kanaa qofti waa Oromoon alatti hin baane jechuudha. Garuu isaan waan kama mucaanuu san hin godhin osoo jaalala isaanii jirra akkana mul'isatan madiyaatiin intala fuula bahee jedhe akkasin rakkattee huqqattee furdattee qal'attee jedhanii jechuun amma Oromoo meeqatu qal'atee biyya keessa jiru waan nyaatu dhabee san hin arganii jechuudha. Kanaaf itti himuun barbaachisaadha ittuma himnaa afoo dhaabbatuma jirra. Kanaaf warra amma gurbaan ammaa kun ammootu ani dhugaa dubbachuun gurbaan kun karkarroo paarkii diinshoo tokko keessa argite. Paarkii diinshoo keessa deemaa karkarroo tokkintu jira yoo gara diinshoo san deemte. Siigalee paarkii diinshoo siigalee gurbaan amma eenyu Oromoo maali jedhan kun karkarroo sadiin addan beekam gulummaa ka jedhan kana hoggaa 14 kana guutuu akkuma karkarroon amma caffaa diinshoo eedu sun hin dhabamu bineensi biraa kun lolee qeerransa fatara kun maal tara inni harriin maafartootti dabalamee akkasuma oolaa jechuu karkarroon laga sanii siigalee namni kun baradhe jedha beekumsa isaatiin ay bahee Oromoo waa mul'isu yoo barumsa achi looreera maalii kennaa jiraniin barumsi isaa guyyaa takka Oromoo sooftii eegee hammaama shintibeetiin seenanii ta'ee hin beeku jechuudha. Asirra deemee ebaluun ajjeefama ebaluu akkasi kanaaf kun karkarroodhaa maqaan isaa addarraa boggaaftanii karkarroo laga paarkii diinshoo akkasitti beenaa itti himuun barbaachisaadha akkasi ulfaadhaa itti fufa. Karkarroon harreellee farda waliin dabalameetu made maqaa bareedaa adi ciraaqiin baasee fi maqaa bareeda shira xaxuu keessatti beekamummaa shira xaxuu karkarroon gatii guddoo qabdi beektaa yoo dandeesse nuu galchimee namichicha beekaa kana yoo dandeesse nuu waami tirlee bilbiliitii nuu galchimee waatti dubbanna. Inni faafachuu ilaale duratti maal jedhee roobalee ati keessan bilbilteetoo na jajjaa jedhe ani bilbila isaa qabaachuu iyyuu miti feesbuukii isaatu iyyuu hin qabu ani dubbachuuf nama shira xaxu yeroo darbe piippini lafa nuu kennite Shimallis Abdiisaa Finfinnee keessaa miliyoona 300 kolleejii ijaaraa jirraa jedhe miidiyaa gubbaarratti uummata girgir goosisee jechaadha. Nama shira beekan gulummaa nama shira xaxu keessa lakkoofsa tokkoffaadha. Eenyu walitti dhufeenyi isaa namicha Wallaga keessa nama ajjeesu eenyudha faqqadaa miidiyaa isaati irratti fidee intarbii gochaa ture jechaadha. Nama akkasiiti warra nama ajjeesitoo addunyaan illee ragaa irratti baate nama san waliin hidhata qabaa jechaadha. Isa qofaa miti. Amantii musliimaa arrabsiise yeroo tokko namicha maraataa tokko fidee intarbii godheet amantii musliimaa kan arrabsiise jechaadha. Yeroo qawxii godhan tokko argitanii jiraattan. Nama kallattii kamiinuu shira hojjetu ammallee garee kamii garee ayyaanaa an jedhamu saniin deemaa jira jechaadha. Beekan gulummaa sun. Hojii baay'ee hojjetu isaanii akka miidiyaa kanarratti hojjetan caala ani
kino viidiyoon harkaa qaba waraabee too deeggartoota woboo fakkaadha too deeggartoota jawaar arrabsaa deeggartoota jawaar fakkaadha too deeggartoota woboo arrabsaa jedhee yoo hojiirra jiru ta'a. Inspektariin wanjala qoratuu miti yeroo baay'ee wanjala qoratu irratti fakkaata. I think hojiin inspektarii akkasumatti fakkaata. Osoo lolli Eertiraa suniif Itoophiyaa sun ka'eetoo Oromoo tana fuudhanii achitti geessanii nurraa dhumte. Oromoon dhumuu qabdi. Keessattuu warri shira shiru kuni hin duultu. Osoo Eertiraa waraana kaaste amma hin duultu Oromoon du'a baashiiti. Warri amma uummata keenya fichisiisan kuni hin duulan. Okay, waan ofii dubbadhu inspektar bee carraasni kenninee turre. Waan ofii tana agarsiiste. Okay. Akkam jirtu dhiifama akkam jirtu hundi keessan. Anillee gaafii tokko siif hin qabaa Roobeelaa koo. Ani garuu mucattii kana ammadha like picture ishee waan ishee irratti dalagamaa kan ture ba'aa kan jiru jechuudha. Gwaaddanyaadha jedhanii firadha jedhanii maaloodha jedhanii jechuudha. Gaafiin koo gaafa waan akka kana ishee irratti gaafa dalagamu ituu lubbuu irratti gaafa jirtu sana maaliif hin baafneedha gaaficha. Maaliif ukkaafamee taa'ee lubbuu ishee badee booddee maaliif amma hundi ishee baatee haasoftuu hundi ishee baatee azaany hundi ishee baatee akkas ta'e ture kan jettu maaliif mucattii kan lubbuu irratti gaafa jirtu hin godhamneedha gaafichi. Gaafii kana naaf deebisa. Oromoo siniin gaafachuun barbaada. Namni kana kan gochaa kan jiranis eenyudha isaanillee. Okay? Maaliif amma baanii? Maaliif amma dubbachuu barbaadanii? Maaliif kaleessa namni akkasitti gaafa rukutamu gaafa waan akka kana gaafatti dalagamu in ta'u jedhee namni tokko riipoort godhee ture. Fira sheef illee itti himamee ture. Oromoo kan barbaade haa ta'u boor waan tokko mucattii kana irratti dalagameennaan nun keessan jiru jedhee gwaaddeenya ishee tokko baasanii turanii. Midira ashqaabaac leebaac barbaarii eeda lubbuu ishee badee booddee hundi ishee azaanyi fakkaate hundi ishee what is it behind it? Maaliif kaleessa eessaa baakee turteedha gaafii koo. Gaafii kana yoonaa deebistanii okay. Gaafii kana hundi keessan nan gaafadha. Oromollee nan gaafadha. Tultullaa hattootoota Facebook irratti amma eeda mucaa keenya bareedduu xiqqoo mucaa kana keenya eeda lubbuu ishee badee booddee pirri ishee jettu sana deebii naafaa deebisi. Kaleessattuu lubbuu ishee tun badin eessa abbaa ishee turte hundi ishee naafaa deebisanii kanadha kan jechaa ture. Kan jedhu. Thank you Roobela. Gaafii ajaa'ibaati. Inspektar meesiniif dabarsinee too kennina. Akkamitti ilaaltu dhimma kana kallattumaan itti fufaa waan ofiin jedhe. Duraan dursee taatee ta'een waan dhageenye kanaan akka nama tokkotti nan gadda jechuudha. Karaa lamaaniinuu jechuudha. Taateen kun